ጦርነቱ ብዙ ሰው ጨርሷል። የሞቱት ተገላገሉ በሚያስብል ሁኔታ በጣም በመጥፎ ሁኔታ ነው የሚኖሩት። አንድን ህዝብ ወይም አንድን ግሩፕ ከማቅረብ ሰይጣን ይሻለናል የሚል መልእክት በአደባባይ በሚተላለፍበት ሁኔታ ህዝቡ የፈለገውን ያክል ለማተው መቃባ ከነልማ ከነፈረ ቁልቁሉ ዋቀቱ አሚን ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ኦርዶፍቶታ ቻይናሊ ጠንጋልቡ ኦርዶፍቶን አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ አከሱመሌ አመንታ ብራኬ ሰከንጅርተን ቻይናሊ ጠንጋልቡ ከኖርዶፍተን ሁሉም ትከሰን በካፊ ለፈጅርተን እትነገኝ ዋቀዮ ሲኒፋ ባይሱ አከምጅርቱ ገለኒ ፍልፍል ዋቀዮ ዳፋተው አኒ ነጋቆቲ ጉያ ሐራ እረደቢዳን ወለርግኔቱ ጅራ በገነጋዳን ዱፍተኒ ወሬና ራታተን ሰብስክራይብ ጎቹዳን ቪዲዮ ነሲገሲኒ ዲፈሙሞ ይሮ ሁንዳከሲን ገቀቡፊ መለቶ በልብላ ሰነቱዳን ኦልረታሲሱዳን ቪዲዮ ከነሞ ላይክ ሼር ኮሜንት ጎቹዳን አንገዱማት አከና ደገፈተን ኢተነፌራ ጉያ ሐራ ከና ቪዲዮ ከነ ከሰት ከኒን አኔ ቀበዴ ሲኒ ዲያዴ ኦዴፈኖ ወይታዋ መነ ክርስቲያና ኬኛን ከወል ቀበቱ ኤንገዳ ሲኖዶሲ ኢትዮጵያ አራራፍ ገረ ትግራይ ዴሙሳኒ ንያደተማ ከና ወል ቀበቴ ረኮ ጉዳን ገድ ጉዳን ሰልፍን ጉዳን ሲኖዶሲ ኢትዮጵያ ሙደቴ ቱሬ ማልቱ ሳሙደቴ ማልቱ ሳንቁነሜ ከንጀዱ ቪዲዮ ከነ ከሰት ከወል ይላሉታ ለመፋረትሞ መንሉማ ትግራይ ለብሲ ለብሰኒቱ ጅሩ ከናም ቦዴ ሲኖዶሲ ኢትዮጵያ ጀለት ይምቡሉ ሲኖዶሲ መታከኛ እንዴፈኔ ክሬከኛ ኦፊከኛ ሙርቴፈነ ጀቹዳኔን ጋፈ ጉያ ሰገል ጂየ ኩረቶ ኩመለማፊ ደሸን ፉልዱረከኛ ከንጅሩ ሲኖዶሲ ሙደተን ከና ሲኖዶሲ አበተን ከና ሳቴ ብራን ጀቹዳኔን ከኑንዴሰን ከና ሚዲያሌ ነዋሳ ዱፈኒ ሙፍ ሃለብሰን ጀቹዳኔን ዋሚቸ ታሲሰኒቱ ጅሩ ከና ወልቀበቴ ኢሚዴማ ጅሩ ማለን ከንጀሩ ወዲኒ ላሉታ ፕሬዝዳንቲ ይሮ ከንተ ጌታቸው ረዳኒስ አቦቲን ሲኖዶሲ ኢትዮጵያ ጂሊ አቡና ማቲያሲን ከንዱርፈመን አችት አርገመን ሲመቹዳኒን አሳታሲሰን ከሰት ዋን ኮመተን ዋን ጀደን ቀቡ ከነስ ከወሊ ላሉታ እንገቶ ሙራት ነወርዶፋ ላይክ ሼር ኮሜንት ጎቹዳኒን ነቦተ ብራ አከቀቀብ ሲስተኒ ሲንጀቻ ከለቲዩ ማንገራ ኮፒ ኬኛት ይገላችሁ ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ሲኖዶሲ ኢትዮጵያቲ ዱርፈሙ ኤንገዳ መቀሌ ገሉሳኒ ንያደተማ ሰበብኒ ኢሳን ገረሰነ ዴመኒፍ ማሊፍ ዮጀኔ መነልቡማ ትግራይ አራርፈቹ ዳፊ ጀቹ ደከን ኢሳን ዴመኒ ከናንዱራ መንልቡማ ትግራይ ሲኖዶሲ ኢትዮጵያ ጀለቲ ሂምቡሉ ክሬ መታከኛ ኦሁማ ኬኛ ሙርቴፈና ሲኖዶሲ መታከኛ ሁንዴፈነ ጀቹዳን ሚዲያሌ ያዳዳቲ ገባሳ ቱሩሳኒ ንያደተማ ከኒሳን ከነ ሙርቴፈቹ ደንዳኒ ፊ ሲማለን ዮጀኔ ከናንዱራ ሎሊ ትግራይ ከሰቲ ይሮ ገገፈማ ቱሬ ሰደ ከሰቲ አቦቲ ሲኖዶሲ ኢትዮጵያ አካ አባ አመንታ ቶኮቲ ገዲባሃኒ ነገኛ ኦሶንተይን ሎላዳ ከኒሳን ለብሳ ቱረኒ ጃለለ ኦሶንተይን ጅበዳ ከኒሳን ለብሳ ቱረኒ አቦቲን አካ አቡማ ኢሳኔቲ ወንተ ደምሲፈማ ቱሬ ከራነጋዳን አካ ኢከሙፍ ገየሳኒ በሁኒ ደንደኡ ቱረኒ ጃለለ ለብሱኒ ደንደኡ ቱረን ኢሳን ገሩ ዴማ በሌሳ አጄሳ ጀቹዳን ኢሰረ ደርቤ ጀቾተ ቶኮ ቶኮ ከኒሳን ዱበተንለ ጉያ ሐራ ቪዲዮ ከነ ከሰት ቀበኔቱ ጅራ ከናፊዩ ኢሳን ኑምበርባቺሰኒ ሲኖዶሲ መታከኛው እንደፈኔ ኦፊኬኛ ኦፍ ብልቹፊ ሬ መታከኛ ሙርቴፈቹ ቀምነ ጀዳኒ ዋን ኢሳን ለብሲ ከነ ለብሰኒፊ ኢሳንሞ ከነ ሃምቢሱዳፍ ጀች አራራፊ ዲፈ መጋፈቹዳፍ ጀቹዳ ገረሰና ከኒሳን ዴመኒ ቱራኒ አተው መሌ ኤጋ ዴምሰሳኒ ከሰቲ ኤርጋ አችጋኒ ቦዴ አቦቲ መነሉብማ ትግራይስ ተኤ አመንቶኒ ትግራይ ከሰት አርገመን አቦቲ ሞኖክሶታስ ተኤ ነምኒ ተከለ ኢሳን ሲመቹዳፍ ገረሳንቲ ይንዶብነ ጀቹዳ ሙራሳ ኢሳኒቱ ኢሳን ሲመቹዳፍ ባህኒ ጋፈ ሲመቹዳፍ ባህኒ ሪፈማ አዳዳ ቀበተኒቲ በላሌፈቹዳፍ ከኒሳኒ አቦቲ ከነ ሲመተኒ ነጋዳን ጃለላን ኦሶ እንታይን
balaaleffannaadhaan simannaa kana kan isaan sibatanii. Yeroo lolaa sana abbootiin Sinodoosii Itoophiyaa keessaa iddoo olaanaa qaban kan isaan dubbatan jechoota isaanii baanerii irratti qopheessuudhaan barreessanii isaanuma fuulduratti qabanii jecha isaan dubbatan sana isaan qaanessiisaa turanii jechuudha. Oromoon gaafa mammaa akkuma maal jedhaa wanta darbuuf jettee jecha hin darbine hin dubbatinii jedhaa. Yeroo sun darbeera, yeroon gaddaa sun darbeera, yeroon rakkoo sun darbeera, har'a nageenyi jaalalli bu'eera jechuudha. Garuu jechi isaan kaleessa dubbatan sun sammuu namootaa sana keessaa baduu hin dandeenye. Maal jedhanii dubbachaa turanii? Balleessaa, ajjeesaa, haa badanii. Isaanii seexanootadha. Isaan nu bulchuudhaa manna seexanni nu bulchuu jechuudhaan abbootii Sinodoosii Itoophiyaa keessaa iddoo olaanaatti ilaalamanii fi gaggeessa guddaarra jiran keessaa kan dubbatan jiru. Yeroo miidiyaalee adda addaatiin isaan gabaafachaa turanitti sobadhaa rakkoon isaan irra gahee hin jiru. Dhiibbaa mataa isaanii gaggeessuudhaaf kana taasisan malee jechuudhaan abbootiin ifaan ifatti ba'anii mormanis ni jiru. Dabalataan immoo loltoota wajjiniin dirree lolaa irratti yookiin dirree waraana irratti argamuudhaan isaan wajjiniin deeggarsa guddaa taasisaa turanii. Akka isaan du'aniif akka isaan badaniif hojii guddaa hojjechaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanadha jechuudha kan isaan balaaleffatan gochaa isaa yeroo sana godhan har'a baanerii irratti qopheessanii isaanuma fuuldura qabanii ittiin isaan qaanessanii jechuudha. Kanaan wal qabatee Sinodoosiin Itoophiyaa dheengadda gara Tigraayis deeme jechuudha. Gammachuudhaan osoo hin ta'in gaddaan yookiin immoo salphinaan jechuudha gara biyyaatti kan isaan deebi'anii galanii. Itaachoo Raddaanis yaada gadda of keessaa qabu isaaniif ibseetu jira jechuudha. Aasaa kana keessatti eegaatii seenaa yeroo darbe yookiin immoo jechoota isaan yeroo sana dubbachaa turan wantoota nama saalfachiisu abboota amantaarraa eegamuu akka hin qabnee fi wanti sun har'a taree garuu araaraaf dhufuu isaanii waa buusuu akka hin dandeenye bu'aa akka hin qabne yeroon isaa akka irra darbe sila nu gargaaruun kan danda'amu amma osoo hin ta'in yeroo sanittidha jechuudhaaniin yaada gadda of keessaa qabu ibsataniiru. ጦርነቱ ብዙ ሰው ጨርሷል። የሞቱት ተገላገሉ በሚያስብል ሁኔታ በጣም በመጥፎ ሁኔታ ነው የሚኖሩት። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ህዝብ ድምጽ ያልተሰማልኝም ብቻ ሳይሆን ይልቁንም ካፈናቃዮች ጎን ቆሟል ብሎ የሚያስብ ህዝብ መኖሩ ሊያስገርማቸው አይገባም። ይሄም ነው ገዢው አስተሳሰብ። ሎላቲን ወራናቲን ነሞን ባየን ዱማኒሩ kanaa wal qabatee immoo bagadu'an jechuun yaada kan kennanis jiru. Kun ta'uun isaa immoo wanta nama ajaa'ibsiisu tokkollee of keessaa hin qabu jechuudhaan yaada isaanii ibsataniiru. ይሄን አባቶች እኔ እንደምለው አንዳንድ የቤተክርስቲያን አባቶች በጣም ያልተገባ ከቤተክርስቲያን እምነት የራቀ መልእክትም ሲያስተላልፉ ሊያስቆም የሞከረ ሰው የለም። ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያንም ብፁዓን አባቶችም በግላቸውም ቢሆን ለማስቆም ያደረጋችሁት ጥረት የለም የሚል ተደጋጋሚ ይቀርባል። እኛም የሚያስከፉ ንግግሮች በአደባባይ ሲነገሩ እነዚህን ንግግሮች ለማስተካከል የተደረጉ ጥረቶች አሉ። አንድን ህዝብ ወይም አንድን ግሩፕ ከማቅረብ ሰይጣን ይሻለናል የሚል መልእክት በአደባባይ በሚተላለፍበት ሁኔታ ህዝቡ የፈለገውን ያክል ለማተቡ ጽኑ ቢሆን ህዝቡ የፈለገውን ያክል ለማተቡ እምነቱ ጽኑ ቢሆን እንደዚህ አይነት መልእክቶች በሚተላለፉበት መድረክ ውስጥ በጋራ ማምለክ ከባድ ነው፣ አይቻልም ወደሚል ነገር ያመራ እንደሆነ ይገባኛል። አቦቲን yaadota garaagaraa miidiyaatti bahanii dubbachaa turaniiru. Akka mana amantaattis ta'e akka abbootattis yaada kana dhaabsisuudhaaf namni yaalii taasise tokkollee hin jiru. Isarra darbanii abbaa tokkorraa jecha hin eeggamne miidiyaa irratti bahanii dubbachaa turanii. Hanga isaan nu bulchan seexanni nu bulchuu wayya jechuudhaan yaada isaanii ibsachaa turuu isaanii ni yaadatama. Kun immoo hanga dhumaatti wajjin nu deemsa jedhe hin amanu jechuudhaan yaada gabaabaadha kan isaan kaasanii. Yaadota isaan kaasan keessa ijoodha kan inni fudhadhe malee kanaa ol hedduudha kan isaan kaasan jechuudha. Dabalataan immoo akkuma argitan qarshii miliyoona 20 gargaarsa saba Tigraayiif jedhanii fuudhanii deemaniitu jiru jechuudha. Isa kana harkaa fudhachuudhaaniin haasaa kana taasisuudhaan uummannis mormii keessa isaaniitti jiruu fi waan kaleessa isaan irratti raawwatame madaa keessa isaanii jiru sana
baanaarii adda addaa qopheessuudhaan waan isaan kaleessa dubbatan sana balaaleffachuudhaan egaa abbootiin gara biyyaatti akka deebi'an taasisaniitu jiru jechuudha. Kuni kanaan ta'ee osoo jiru manni lubummaa Tigraay waamicha miidiyaalee hawaasaadhaaf taasisaniitu jiru. Fuuldura keenya gaafa guyyaa 9/11/2015 manni lubummaa Tigraay sinodoosii mataa isaanii hundeeffachuudhaan kanaan booda akka ofii isaanii of bulchanii firee mataa isaanii akka ofii isaanii murteeffatan sinodoosii Itoophiyaa jalatti akka hin bulle waamicha taasisaniitu jiru jechuudha. Guyyaa sanarraa jalqabee sinodoosiin Tigraay Kasaatee Biraan Manbara Abbaa Salaamaa jedhamuudhaan akka waamamuu fi akka isaaniif murtaa'uuf miidiyaaleenis immoo kanarratti argamanii gabaasa akka isaanii godhan kanaan booda waa murteeffachuudhaafis ta'ee tajaajila hafuuraa kamiyyuu gaggeeffachuudhaaf sinodoosii Itoophiyaa akka hin gaafanne deeggarsa akka isaanirraa hin barbaanne hiree isaanii ofii isaanii murteeffachuu akka danda'an labsaniitu jiru jechuudha. Egaatii kun seenaa jalqabaadhaaf raawwatamedha. Biyya tokko keessatti sinodoosiin lama hundaa'uusaa yeroo jalqabaatiif jechuudha. Biyyi tokko sinodoosii tokkoon kan ishiin bultu, manbarii tokkoon kan ishiin bultu. Egaa Tigraay Itoophiyaa jala jirti, garuu sinodoosii mataa ishii uummadheeraa jechaa jirti. Egaa akkas taanaan kanneen biroos sinodoosii mataa isaanii uummachuun akka danda'amu isaanirraa barachuun ni danda'ama jechuudha. Kana wal qabsiisuudhaan yaada dhumaarratti isinii kaasuu barbaadu abbootii sinodoosii Itoophiyaa kuni waa tokko asirraa ni baratu jedhee yaada. Waa tokko ni hubatu jedhee yaada jechuudha. Innis maalinni wanta darbuuf jecha hin darbine dubbachuun akka nama saalfachiisu, akka nama qaanessu, aarsaa akka nama kaffalchiisu asirraa barachuu ni danda'u jedhee yaada jechuudha. Kaleessa yeroo Tigraay abbootiin Tigraay rakkoon irra qaqqabu, manni amantaa yeroo gubatu, manni amantaa yeroo miidhamu bahanii manni amantaa gubachuu hin qabu, abbootiin du'uu hin qabanii. Kuni seenaa keenya keessatti boroftaan nu gaafachiisa waan ta'eef dhaabbachuu qaba jedhanii ta'us ta'uu baatus otoo yaada isaanii ibsataniiru ta'ee yaadni kun hin dhufu ture jechuudha. Kaka'umsi kun hin dhufu ture jechuudha. Har'a garuu afaan guutanii akka isaan hin dubbanne kan isaan taasise jechoota isaan kaleessa miidiyaatti baanii dubbachaa turan inumaayyuu immoo abbootii amantaarraa gaggeessitoota amantaarraa jechoota hin eeggamne kan isaan jechaa turantu har'a fuuldura isaanii dhaabbatee ittiin mormaa ture jechuudha. Akka yaada fi ilaalcha isaaniitti qarshii miliyoona 20 qabatanii uummata Tigraayin araarfachuudhaaf kan isaan deeman maaliif jennee yoo ilaalle namoonni tokko sooshaal miidiyaa irratti yaada dhuunfaa isaanii yeroo ibsatanii fi xiinxala yeroo kaahanii yoo wanti kun isaaniif milkaa'ee sinodoosiin Itoophiyaa fi uummanni Tigraay akkasuma abbootiin Tigraay jiran waliigaltee taasisuudhaan araara guddaadhaan wanti kun yoo kan dhaabbatu ta'e warri Tigraay jiran sinodoosii hin hundeessanii sinodoosii Itoophiyaa jalatti bulu jechuudha. Akkasumallee gaafii ka'aa jiru Oromiyaa irraatii mana lubummaa Oromiyaa irraa ka'aa jiruu fi hambisuudhaa fi ka'umsa isaaniif ta'a jechuudha. Kan isaan yaadan yoo sun isaaniif milkaa'e gaafiin mana lubummaa Oromiyaa irraa ka'aa jiru afaan kiyyaan barachuun qaba, hiree mataa kiyyaa murteeffachuun qaba jedhee sabni kaasaa jirus akkuma kan isaanii kana asumaan akka hafuuf ka'umsa isaaniif akka ta'uu danda'uu fi kana kan isaan godhanii garuu isaaniif hin milkoofne jechuudha. Osoo hin milkaa'in hafuudhaan qaanii guddaadhaan salphina guddaadhaan deebi'anii gara biyyaatti galaniiru jechuudha. Kanaafuu ammas waan hojjetamu hunda utoo xiinxaluudhaan hojjetanii baay'ee gaariidha. Biyyi kun nagaa akka taatuuf sabni hundumtuu jaalalaan akka jiraatuuf gaafii afaanii uummanni gaafateef utoo gaafii isaaniidhaaf deebii deebisanii fi akkasuma xiinxala guddaadhaan hojii hojjetamu hunda utoo hojjetanii baay'ee gaariidha. Biyya tokko keessatti sinodoosiin lama aga uumamuu dirasiitti kan isaan geessise rakkoo waliigaltee dhabu, rakkoo jaalala dhabu, rakkoo tokkummaa dhabu, rakkoo ana malee hiree kee murteeffachuu hin dandeessu jechuudhaan ofii isaaniidhaan waa'ee yaadan namatti fe'utu kana fide jechuudha. Ammas Oromiyaa keessatti kan ta'aa jiruu fi kan raawwatamaa jiru kanumadha jechuudha. Uummanni kan isin jechaa jiru abbootii afaan keenya nu barsiisan nuuf kennaa. Abbootii afaan keenyaatiin nu lallabuu danda'an nu eebbisuu danda'an nu kennaa. Abbootii afaan isaanii hin beekne dhagahuu hin dandeenye hin barbaannu. Luboota gaabbii nuuf kennuu danda'an afaan keenyaan qiddaasee nu qaddasuu danda'an nu kennaa.
barsiisota afaan keenya nu barsiisuu danda'an nu kennaadha kan isaan jechaa jiran malee dhimma sinodoosii hundeeffachuu dhaabbachuu aangoodhaaf miti jechuudha. Kanaafuu osoo kun jaalalaan ni deebi'a ta'e abbootiin muuddamanii afaan uummanni dhaga'uu danda'an inni barsiisuu ta'e abbootiin muuddamanii sirna qulqulleessaa afaan uummanni ittiin dhaga'uun osoo ni adeemsifamaaf ta'e gaafiin kun hin ka'u ture jechuudha. Durfamee osoo uummanni gaafii kana hin kaasiin yaadamee osoo waan uummata kanaaf barbaachisu gaafii uummata kanaaf waan deebisuu danda'u ni laatamanii kennama ta'e amma ammaatti egaa namni itti wareegamu lubbuun ittiin darbu qabeenyi ittiin manca'u tokkummaa fi jaalalli hin dhabamu ture jechuudha. Kanaafiyyuu waan raawwatu tokko gaggeessaan tokko bulchaan tokko yaadee uummata isaadhaaf waan ta'u saba isaadhaaf waan ta'u ilaalee osoo gaafii uummanni hin gaafatin murteessuu fi danda'a. Abbaan ijoollee isaadhaaf waan barbaachisu ni beeka. Uffanni yeroo ishiidhaaf barbaachisu hin beeka. Nyaanni yeroo barbaachisuuf hin beeka. Dursee barataa tokkoo fi barsiisaa waan barbaachisu ni beeka. Ajandaa baasee kennee fi akka barataa sun cimaa ta'e baratee bahuu barbaada jechuudha. Kanaan ala gaafii dirqamaa hin barbaachisu jechuudha. Otoo abbootiin kana dursanii yaadni uummataa maal jedhanii qo'atanii osoo uummanni bahee gaafii kana hin gaafatin gaafiin uummataa deebi'ee fi hanga kana wal dhabdeen hin dhufu hanga kana kaka'umsi adda addaa hin ta'u ture jechuudha. Ammas jechuudha yoo beekan ammas yoo dammaqan gaafii uummanni gaafachaa jiru otoo deebisan ammas immoo kallattii biraatti deemuun ni dhaabbata. Jaalalli hundaa tokkummaadhaan jiraachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaan booda eegaatii Tigraay sinodoosii mataa ishee hundeeffatteetti akkuma biyya kamiittiyyu mataa ishee dandeessee of bulchiti jechuudha. Akkuma Itoophiyaan mataa ishee dandeessee of bulchitu mataa ishee dandeessee of bulchiti. Gaafii mirgaa gaafii adda addaa nama biraarraa gaafachuu hin dandeessu ofiishii hiree ishee ofii murteeffatti jechuudha. Ammas egaa bifa kanaan deemnaan biyyoonni kan biraas immoo bifa kanaan gaafii gaafachuu ni deemu jechuudha. Kanaafiyyuu ammas dhimmi amma ka'aa jiru kun furmaata akka argachuu danda'uuf abbootiin gabbahanii miidiyaa irratti yaada gaariidhaan jaalala tuffii malee tokkummaadhaan osoo gaafii uummataa kana deebisanii baay'ee gaariidha kan jedhuun akka yaada dhuunfaa kiyyaatti yaada kaasuu barbaada. Qophii kan biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura hanga yoonaatti waan hordoftanii dhaggeeffattaniif galatooma.